Sirba kee sadi obsa jedhu irratti keessumaa taatee amma tibbanaa ta'ee kanneen akka Jawaar Mohaammed fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa hidhaadhaa hiikamuudhaan wal qabatee miidiyaa hawaasummaa irratti akkaan qoodamaa miirri ati duraan qabduu fi kan gidduu kana sirratti uumame wanti addaa jira garaagarummaa qabaa? Miirri isaa tokko miti. Sun gaafa hojjennee gadhiifnu akka duulatti nama duulaa bobba'eetti inni amma jiru immoo akka nama duulee mirgaan galeetii jechuudha. Maaliif aartii dhumtii yookiin yoo isaanis sagalee uummata sagalee nukkaamameeti yookiin sagalee nama sagalee nukkaamameetii jechuudha. Weellisummaa jechuun. Sanaaf immoo wanti sagalee site sun birmannaa argatee yookiin dhageettii argatee wanti barbaaddu sun ta'uu caalaa natti nama gammachiisa. Miirri isaa tokko miti. Walleen kilippiidhaan dabalamee hojjetame kuni qulqullinaanis ta'uu qabiyyee walalootiin walleewwan kanaan dura afaan Oromootiin hojjetamanii wal bira gaafa qabamu jabina qaba. Namoota biratti illee akka gaariitti ilaalameera, fudhatama guddaa argateera. Akkasittiin bareechitee uummataaf dhiyeessuudhaaf ifaajii akkamii keessa dabarte mee piroosesii yookiin adeemsa keessa dabarte waan kana dhiyeessuudhaaf? Wanti isaa baay'ee ifaajii qaba. Silas waa tokko uummanni bal'aan kun akka itti gammadu gochuudhaaf wanti ittiin ifaajame nama hin gammachiisu. Asumaan dhaabbata Vision Entertainmentii galateeffachuun barbaada. Jalqaba amma dhumaatti kan faana turan isaanii kan piroodiisii godhan isaanii itti aansee daayirektara cimaa Leencoo Fiqiruu isa istoorii kana ka barreesse. Istooriin kun ni jaalannee irratti mari'annee biniin geesse booda akkaataatti muka walaloo ergaa uummataa darbuu barbaadee kana viidiyootti geeddarree uummataan geenyu kana irratti si'a baay'ee gaggaragashinii ilaallee diigaa ijaaraa ilaallee sana booda immoo seetingii isaa iddoo sadii Adaamaa, Finfinnee fi tabba sabbata Ucuucaa jala kana kan dalagame. Achi keessatti fardi sun kiraadhaan Finfinneen akka reeffamee Isuuzuudhaan iddoo sadanitti nu argame. Humni namaa jira. Yerichi isaa immoo xinnoo yeroo roobni amma akkanatti hin qorredha. Wantumti adeemsa keessa magaan biyya jirannu kana keessatti si quunnamuu danda'u qormaana xixiqqoon turanii sana galata rabbiitii salphumatti tarreera. Ergaan sirbicha mata dureen sirba kanaa mata duree wallee kanaa sadi obsa jedha. Maal jechuudha? Eenyuu fi ergaansaa? Sadigaa waa baay'ee wajjin wal qabata. Fakkeenyaaf sumsumoo fudhatte sadii tokko keessaa yoo dhiftee baalaansiin godhuun jiga jechuudha wanta irra keessu. Of eeggannoon sadii, gorsi sadii kanaan gadi namummaadhaa baafta jechuudha. Fakkeenyaaf saditti himtaa, sadisa gorsita. Of eeggannoo sadii kennita ilma namaa tokko. Sanaa oloo darbee waan hamaatti tarkaanfiin kee kan gorsaa fi of eeggannoodhaa olii ta'a jechuudha. Hammeenyatti deemta yookiin illoltaa yookiin ofirraa facciiftaa yookiin waa tokko goota jechuudha. Itoo namummaadhaan bahin obsi sadin darbuu lama obsine sadi obsine fiixeerra jirraa yaada jedhu dabarsuuf achi keessatti. Sanaaf immoo waan darbe waan fakkeenyaaf akka jiruuf jireenya uummata keenyatti gaafa sitti immoo uummanni keenya waan gaafa sadii ol obsee dadhabee aga sadiitti obsee afuraffaa fi shanaffaa keessa seenu sirba siyaasa darbirraa yaadachuun hin danda'amaa. Waan futtaafate tokko waan dho'e tokko ta'a yaada jedhu dabarsuuf. Keessumaa amma tibba kanaa sirba keetti akka waan mata dureen isaa bulloo ta'eetti bulloo jedhanii mata dureedhuma sirbichaa godhaniiru. Kana irratti maal yaadi kee maalime? Dhugaasitti himuufi gaafa istiidiyoo keessa osoo sirbi kun hin bahin namni akka bulloo jechuu ni danda'u tilmaameen ture. Garuu karaa lamaan egaa dabarfanna jenneeti. Main pointiin sirbichaas waa'ee bullooti. Ishuun akka uummataatti tures waa'ee bullooti. Qilleensis furri keenyas lafti sabiinis dachee Oromiyaa keessatti yeroo sana waa'ee dhuma bullooti wanti qalbiin uummata keenyaa rarra'ee hafaa ture. Akka sana jechuu danda'u nan beeka garuu itti yaadeen sadi obsaan kun immoo ergaan ani waa'ee bullootiin wal qabatee dabarsuu barbaadeedha jechuudha. Kanattiin sadi obsaa achirra kaa'e. Maaliif falaasabichas mannichi waan beekuuf qaamni itti himamus qaamni himus waan beekuuf
karaa sana ergaa koo dabarsachuu barbaade ta'anii mata duree godhee jechuudha. Bulloon eenyu yookiin immoo maali? Bulloon beekamaadha. Farda jechuun immoo akka Oromootti Oromoon ofitti aansee farda jaalata yookiin namatti aansee farda jaalata. Farda sababni jaallatuufis tokkoffaa wanta iddoo inni barbaadu isa qaqqabsiisuu fi wanta gaafa diinni itti dhufe isaan ofirraa qoluuf, waan qaqqabsiisee waraanuuf, waan fuuldura deemuuf farda kana ka jaallatuuf jechuudha. Fakkoofni farda kanaas akkuma uummanni irratti walii galee fakkeenyaaf uummanni fuudheetii waan sana bulloodhaan jawaariin fakkoonfateera jechuudha. Kana jechuun wanti walaloon weellisaan tokko barreessuu fi walaleessaan tokko barreessu hiikni inni qabaatu dubbii qoolaas ta'ee iccitiidhaanis yoo barraa'e daangaa yeroo itti sirbisuun bahee fi daangaa hawaasni yeroo sana keessa jiru keessatti kan inni hiika argatu. Achi keessatti daangaa itti hiika argata. Sanaaf immoo uummanni kiyya sirriitti waan keessa koo argate natti fakkaata. Sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Fakkeenyaaf bulloon hidhamtoota bulloo baay'ee bakka bu'eeti kan inni sirbame jechuudha. Sanaaf immoo bulloota keessaa immoo bulloon irra jaalatamu dhaalatti fiigu jiraachuu maluu danda'a kan uummanni achi keessaa addatti jaallachuu danda'u jechuudha. Isaaf immoo uummanni bakka buufatee ofii isaatti gaafa jawaariin fakkeessu toon keessi koo afaan koo baasee isaan ittiin dubbatiin keessa koo hubatee akkasittiin wal fakkeessuu isaanii immoo uummata waliin jirru rakkoo isaan keessa jiran rakkoo namni keessa jiru miidhaan isaan keessa jiran miidhaan keessa jiru itoo walitti hin dubbatinuu qalbiin keenya hafuurri keenya walitti dubbate akkanatti beekuu hin danda'amaa jechuudha sirriidha. Asuma irratti amma kan farda bulloo fayyadamte farda adii fayyadamte kilipii kee irratti. Fardi sun garuu bulloon jedhamu jedhanii namoonni gara jalqaba yeroo kilippiin sun gadi dhiifame yaada kaasaa turanii kanarratti maal jettaati? Dhugaadha. Namni yaada sana kaasuusaa quban qaba ture. Uummanni yaada sana kaasuusaa sun dogoggora miti. Dhuguma bulloon farda diimaa addarraa adii qabu ta'uu yoo isaan bareechee beekaa. Daayirektar Leencoo Fiqirus bareechee beekaa. Keessattuu ani mucaatuu lamaati farda jalatti hin guddadde. Fandii dhaanxabachaa guddadde waan ta'eef wanti sana goonee fi bulloon hidhaa jira. Kan hin barbaadaa jiru, kan hin dubbachaa jiru waa'ee bullooti. Waa'ee farda qobaa kaachaa jiruu fi silaa fardi qobaan kaatu fardatu qobaa kaachaa jira. Kanaaf immoo fardi sababni qobaa kaateef maali? Bullootu seermalee hidhamee jechuudha. Kanaafuu farda adii qobaa kaatu sana agarsiisa. Fardi adii sun karaa biraatiin immoo fakkeenya nagaati. Akka falaasama addunyaatti adiin Oromoodhaaf gammachuudhaan bakka bu'uu baatus adiin akka addunyaatti immoo hawaasni baay'een kan irratti walii galu adiin mallattoo nageenyaati. Kanaafuu fardi kun bulloo bakka bu'ee farda bakka bu'ee mallattoo nagaa adiin duula nagaarra farda jiru ta'uu hubachiisuuf achi keessatti. Maaliif sirbichi waa'ee bullooti kan dubbatu bulloon garmaamu tola maamana hidhaa oola gaafan jedhu bulloodhaan gulufaa maamana hidhaa oola jechuu waan hin dandeenyeef kuneessatti viidiyoo keessatti daanga'ee jechuudha. Kanaafuu waa'ee bulloon hidhamuun dubbachaa jira waan ta'eef baay'ee Toofiiq wayyaa garmaamu tola wanti aad malee ta'eeraa wanti seer malee ta'aa jira jechaan jira. Kanaafuu adii silaa wajjin kaachuu qabu ki bulloo adii wajjin kaachuu qabu ki shaashoo jechuudha. Adii jechuun shaashoo bulloo wajjin kaachuu qabu lamaan bukkeetti qabeetiin sana dubbachuu barbaade. Kilippii kee kana nami baay'ee jaallateera. Itti quuftee taati erga gadi dhiifamee akkaataan itti ilaalame akkaataan itti jaallatame yuutuubii irratti akkamittiin ilaalteeti? Mudannoo kanaan uummata koo galateeffachuun barbaada. Ani sirriitti itti milkaa'eera. Kana jechuun waan tokko wanti hojjattee hawaasni waan sana jaallachuu ga'uu caala wanti milkaa'ina yookiin jaallachuu ibsumtuu hin jiru beekte. Bareedatti sababatti dalagneef kaayyoo dalagneef sanaaf galmaan nu ga'eera. Bareechee garaa na ga'eera jechuu barbaade. Kan biraa immoo tibbanuma kilippiidhaan hojjetee gadi dhiisee namni akkaan akka jaallate quban qaba. Sanarratti walaloo akka barreessiteef argeen jira. Walaloo kana barreessuu irratti yeroo baay'ee sirboota baay'ee irratti nan argaa. Sirba hagamiif gumaachite kan Taaddalaa kanarraas waan gumaachiteef achumaan nutti miti walaloowwan haga ammaa barreessite sirbootaaf kan keessa ofii barreessitamoo namarraa fudhattemoo kan jedhu haala walaloo sirbaa itti barreessitu kanarraa muuxannoo keenyaaf himi.
Hagammaatti hojiiwwan dalaguu parsantii 90 walaloo kootii fi yeedaloo kooti. Kan inni namaa kennus walaloo kiyyaa fi yeedaloo kiyyaa. Achi keessaa warreen walaloo fi yeedaloo kennee fi jalqabaa tibilkaanii fakkeenyaaf Dabbaba Addamarraan jalqabee Hundaalam Gosaa fi kennee sirbi 2 sadarama qabu keessaa 2 kiyyaa. Sirboonni magartuun ittiin beekamte yeedaloonis walaloonis kiyyaa. Namoonni baay'ee kennee fi istiidiyoos jijjiiran jiru kan inni amma yaadachuu hin dandeenye kan Taaddalaas walaloo kennee fi yeedaloo isaa jeetti shimamutu hojjete. Muuxannoo sanatti barataa fookularii waliin tureef isatti fakkaata. Guddisa maatii ofii fi hawaasa ofii quba qabaa gadi guddachuu keessatti guddachuurraa akka ka'e na fakkaata. Wanti barreessuufis yeedaleessuufis yookiin uummata koos quba qabaatu kan Taaddalaa walaloo isaan dalage jechuu. Akkatti walaloo barreessituu kanneen kanaan dura sirboota afaan Oromoo wajjin gaafa wal bira qabamu fooyyee qaba. Ergaa jabaa kan dabarsanidha. Baay'ee kanneen jaallatamanidha. Kun muuxannoodhuma jireenyaa keessaa dhufe moo barnootaan waan argatteedha moo akkamitti akkas jabeessuu dandeesse? Iccitiin milkaa'ina kee maal? Dura aartiin taayilentii mannoo kennaadha. Of keessa waan barbaadde argattu sun taane dura of keessatti argita. Isatu si keessaa mul'ata. Gaafa kan kennaa ta'u. Kanaaf immoo ijoollummaadhuma kiyyaa kaasee daa'ima waggaa labaatii kaasee mallattoo sirba jaallachuu maatiin koo akka irratti argaa turan natti himaniiru. Anis gaafan of baree kaasee duba muuziqaan jirutti of argee naannoo kutaa 7 keessa 8 naannoon baradhutti iddoo muuziqaan jijjiiruu dhaqee foolii kiraaraa fuudhee olii gajjuura kan ture nan beekaa. San booda sababa baankoo barnootaaf sirriitti akka hubannoo kennu na godhuuf barumsa koos hin gadhiifne gara yuunivarsiitiitti malee yuunivarsiitii seennaan sittan fufee Jimmaa yuunivarsiitii keessatti aarti kilabii waggaa 6 ture keessatti hogganii bareechee achi keessatti sochii gaarii godheetiin bahee irra caala immoo daran akka bilchaadduuf yookiin maannoo hojii akkasii bilchaataa akka hojjedhuuf kan na gargaare barnoota digirii koo lammataa Oromoo Fookularii and Liitireechar jedhu baradhee achi keessatti gola hawaasa eenyummaa Oromoo Fookularii jechuun qorannoo saayinsii eenyummaa hawaasa tokkooti. Isa gadi qabee gaafuriif baradhee garuu dura kan Jimmaa Yuunivarsiitii dhaqee Business Administration Information System ture kan reegulaarii na qaqqabee Oromoo Fookularii kan ammoo halkaniin nin baradhee jechuudha. Halkan waggaa tokko walirra buuseen baradhee ammallee dubbadde rakkoon qabaatu yeroo sana dhokadheen barachaa ture. Guyyaa bara eebbasa Business Administration guyyaa sana barachaan halkan waggaa tokko immoo Fookularii barachaa ture. Booda itoon hojiin qabatiin achumaan itti fufee Oromoo Fookularii and Liitireechar karan fixee bahee jechuudha. Achi keessatti irra caalaa waa'ee gola hawaasa Oromoo, eenyummaa Oromoon kaleessa eenyu ture, har'a eessa jira, karamittis deemaa jira waan jedhu kana sirriitti seechaanee baranne Fookularii addunyaa kana keessa jiru hunda wajjin wal qabsiisa waan baradheef daramiyyuu kaniin kana booda hojjedhutu caalaa kaniin hagammaa hojjedherra. Ani hin baafne ammaaf sagaleedhuma uummata kootii ta'an dhufe hawaasum koo quba qabaachaa dhufe malee sirbi koo sila wantiin akka barumsatti fudhadhee uummata kiyyaa gumaachuu qilleensaa siyaasa biyyattii ijoon qabatee akkaan bahu nan taasifne. Kana booda immoo albama waan hin dalagaa jiruuf achi keessatti sirriitti bu'aan barnoota Fookularii hin mul'ata jedhee yaada. Weellisaa ta'uudhaan alatti amma waan baratte kanaan aartii guddina aadaaf seenaa Oromoo yookiin immoo aartii gama biraa irratti waan hirmaatte qabda. Kan yuunivarsiitii Jimmaa sanatti faa hirmaannaan kee akkam ture? Erga baatee sirbarraan addatti waan biraa keessatti wantoota aartii guddisan keessatti hirmaatteetta. Fuulduraaf immoo yaada qabda akkam? Ijoollummaa kootii kaasee akkuma isin jedhu naannoo elementariitti waan keessaa dhabamuun qabuun ture. Waldajjiis nan beeksisa ture. Sochii rubbii kana nan dalagaa. Diraamaa nan hojjedhaa. Haga yuunivarsiitii kana nan socho'aa ture. Yuunivarsiitii booda garuu fuulleedhuma
walaloo weelluudhaan wal qabatee jiruu fi yeedaloo irratti xiyyeeffadhee jechuudha. Sun imala sababa bu'aa barnoota Oromoo Fookilariitiis waan ta'eef ergamni namni amma keessa jiru baanee mudannoo kanaan Dr. Darajjee Fufaa muummee Oromoo Fookilarii galateeffachuun barbaada. Sirriitti jechuudha. Ijoollee baay'een carraa akka kootii hafan malee manni barnootaa kun mana barnoota qabsoodhaan dhaabatee Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti akka East Afrikaattuu barnoonni hawaasa gosa tokko walitti qabee barsiisu cimina Dr. Darajjee Fufaatiin anis bu'aa isaati. Daran kana caala ijoolleen silaa gola hawaasa Oromoo keessatti aartiidhaan eenyummaa Oromoo jiraachisuudhaaf carraa dhabanii hafan jiru. Ammallee hubannoo isaa namni baay'een hin qabu kan Fookularii kana argite yoo ta'e amma aadaa fi turizimii Oromiyaa keessa jiran hunda irratti nama keemistirii baratee nama siyaasan adabamneetu achi keessa taa'a. Waggaa tokko sabbatatti dalageeraanii aadaa fi turizimii jalatti qindeessaa uwwisoo magaalaa sabbataa ta'ee waggaa tokko hojjedhee haalli siyaasa yeroo sanaa namni jenneef qabsootti gorree baane. Silaa ijoolleen mana barnoota kanaa bahan hedduu isaanii hawaasa keenya eenyummaa hawaasa keenyaa tursuu keessatti kuusuu keessatti tajaajiluu danda'an baay'een carraa dhabanii hafan jiru. Sun immoo hubannoo kaarikulamii hubannoo barnootni kun hawaasa keessatti faca'uu dhabuutiin. Hagammaatti hojii walleewwan hedduu waan hojjette natti hin fakkaatu. Atis ganaan waan hedduu hojjedha jettee natti himteetta. Hagam hojjettee jirtaa? Kamitti baay'ee milkooftee? Kamiin baay'ee jaallattee? Fuulduraafoo amma maalitti jirtaa? Gara fuulduraatti maali karoorri kee ka jedhu gaggabaabsinaa himi. Ammatti sababa hawaasa wajjin tarkaanfii hawaasa wajjin qixxee deemuu jaallattaa yookiitti milkaa'ee jetta malee hagammaatti sirboota gadhiisee hundi ana uummata bira na qaqqabaniiru. Manni koo Oromoon guddaa galatoomu sirbi tokko ka jaalatamu hawaasa sirbituuf sanaa fi afaan sirbituuf sanaan hawaasa sanaa yoo hawaasa sanaan wal simate xiinsammuudhaan wal fudhate sirbi tokko ka jaalatamu. Sanaaf immoo an sana keessaa bahee hin beeku. Amma hagammaatti uummata mufii kiyyaa fedhii keessa koo jiru hawaasa koon fakkaachaa dhufe waan sagalee fi miira hawaasni koo keessa jiruun mul'isaa dhufe. Sanaaf hundattuu gammadaadha. Sirboota na gammoo hojjedhee kiyya qofa osoo hin taane kanneen namootaa kenneeyyuu itti milkaa'eera. Galanni rabbi tokkichaaf uummata Oromoof haa ta'u. Ammaaf kan jiru albaman dalagaa jira. Eegan jalqabee naannoo waggaa 3 guuteera. Ammas isumatti hin jira. Albama kana yeroo isaa amma jala muree dubbachuurra fuuldurum kana waan gadhiisu na fakkaata. Yookiin bara dhuftu Rabboon na gargaare. Isatti haala bareedaan guufatu maqaa jireenyaa uummanni keenya keessa jiru wal fakkaachatuma isa dhiibbachaa itti jirra. Albama koo xumuree eebbisiisee konsartii Oromoo tokko biyya baanee ala jiran kana bira deemee konsartii bareeda qopheessuudha. Sabboota immoo jireenya ofiitti deebinee jireenya keenya godhudha gabaabtu jira kan bira. Tibban ammoo kanan dhaga'u tumsuma aartii Oromoof gootee keessattuu immoo sirba kee qeenxee dhiyeenya kilippiidhaan gadi dhiistee sadii obsa jedhuun wal qabatee ergaa inni dabarsuun irraa ka'uudhaan beekamtii wayii akkasiif kennamuuf ka'ee sirni galateeffannaa wayii akkasiif qophaa'uuf ka'ee waan akkasii wayii dhageenyeerraa wanta akkasii jiraa? Dhugaadha. Oromoota biyya alaa jiran kana tu yaada kana qabaayyuu namoonni karaa Birraa Gammadii yookaan itti gaafatamaa viijin intarteementii isatu waan akkasii yaadanii Oromoon si gargaaruu barbaada namoota baay'eerraa odeeffannoo funaannadhee si gaafachuu barbaadeenii akkamii jamaadhaa naan jedhee gaafatee ture halkanii istiidiyoon ture humneenya maal qabaa ammaafoo milkoofnee too dur ta'e sodaannaa egaa wanti gooniif wanti ta'e wal simatee sirriidha nuti jechuudha. Kanaafuu rakkoo hin qabu. Garuu bifti itti gargaaran murteessaa ta'uu qaba. Kana irratti walii galuu ta'uu qaba jennee isaanis namoonni baay'een akkasii yaadanii gammachuudhuma milkaa'ina sirbichaa wajjin wal qabatee miira isaanii karaatti ibsanii kana yaadan na fakkaata. Anis gammadaadha natti toleera. Itti deemaa jiru. Egaa bu'aa waan dhufumoo waan walumaan ilaallata. Waa'ee kee immoo waa'ee dhuunfaa keetii ati eessatti dhalattee, eessatti guddattee, eessatti barattee
waa'ee maatii keetii maatii qabdaa kan jedhu dhumarratti gaggabaabsiitti naa dabalii. Ani kan hin dhaladhe godina Qibalixa Shawaa aanaa Sanqallee Dooyyoo Qooraa Sanqallee jedhamtutti dhaladhee kan kutaa tokko kaasee baradhe immoo Tullu Boollotti mana barumsaa Federaalii Gorgis Diinagdee jedhamu Qusee Diinagdeen beektu isaan moggaa elementarii keenya achitti baradhee iskuulii achumatti xumuree gara Jimmaa deemee achi dhufee gaafiroo ogummaa uummanni keessa jiru keessan jira waggaa tokko kan inni sirna mootummaa wayyaanii jalatti aadaaf turizimii magaalaa Sabbataatti qacaramee waggaa tokko dalage kan booda qabsoo uummata keenyatti makamnee nuti sigaa ogummaa keenya sagalee ta'aa turre hagammaatti sun keessa jirra. Amma madda yeroo sana kaas immoo hiriyaa koo na wajjin guddatte jaalallee koo na faana guddatte wajjin bultii horadhee abbaa ijoollee sadiiti. Hedduu ulfaadhu yeroo gaarii siif haa ta'u. Fayyaa ta'a.